akka fuunii kabajamtoota hordoftoota kiyyaa bakka jirtanitti nageenyi fi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif abaayatu yoo yaa jirra jirtu uummata qashte ani jira galata waaqayyoof haa tolu hundumti keessan lafa jirtanitti nageenyi fi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif abaayatu ani jira galata waaqayyoo kan bittu nagaa keessanii kadhanni maal fakkaata buloonni koo kiristaanaa Omarra jirtu akkam jirtu nagaadhaan fi maal fakkaata jiruuf jireenyi gollaa dhurmaa kan biyya keessa jirtanis akkamii biyyi keessa nageenyi galata waaqayyoon bira bareedaadha xiqqoo bokkaan roobaa jira sagaleen hin dhaga'amu natti fakkaata Dubaay bokkaan baay'ee roobaa jira har'a hundumti keessan warreen maatii naaf hin taanes sabiskiraayib gochuudhaan gara maatii kootti dabalamaa warreen maatii taatanii jirtan immoo laayik sheer godhaa yeroo seentan sheeriin gatiin hin koffalchiisu koomentiin gatiin hin koffalchiisu maaliif waan daqiiqaa muraasatti sheer gochuu dandeenyu jechaadha hundumti keessan sheer godhaa laayik godhaa na hordofaan isiniin jechuu barbaada har'a waan tokko gaaffii wayii deebisuu dhufeen jira innis gaaffichi maali yoo jettanii yeroo baay'ee ijoollonni keenya karaa gabaa gurraachaa birrii ni erganna garuu gaafa namni kaan ergu baay'ee ol guddata gaafa ani ergadhu garuu hin xiqqaata maaliif namicha ittiin ergutu beekaa birrii koo kutamoo guyyaa kana birriin hin qannasaa wanta jedhamudha tarii namoonni baay'een kan waan akkana gaafi akkuma boleetti kana gaafisanitti ta'u jiraachuu dandeessu maaliif yoo jettanii yeroo maraa jechaadha yeroo tokko haala birrii keenyaatiin jijjiirama barri karaan gabaa gurraacha haala birrii nuti ittiin ergannuuti yoo ani birrii diraama 5,000 ergadhate akkuma birrii kootti naa dabalaa jechaadha yoo immoo ani diraama 1,000 ergateeti akkuma birrii kootti qannasaa jechaadha yeroo baay'ee namoonni baay'ee nama gaarii argattanii daldalaa gaarii argattanii gaafa xiqqoo birriin keessan bu'u nama sanatu nu jalaa balleessa moo maaliif birriin koo gadi bu'aa kan jennu baay'een keenya hin jiraannaa jechaadha anuma jennu maaliif akka birriin keenya yoo baay'ee ta'e namni nu ergu sunillee baay'ee dhumaan nu ergaa jechaadha birriin keenya xiqqoo yoo ta'e namni nu ergu sunis xiqqoo gadi bu'eenyaatiin nu ergaa jechaadha maaliif yoo har'a birriin baay'ee dabalee jiraate burmoo hin qannasa maaliif guyyaadhaan qannasaa deemas guyyaadhaan dabalaa deemas gaaf tokko yoo dabale gaaf tokko immoo hin qannasaa jechaadha isteeppiidhaan deemaa jechaadha waan hundumtu yeroo tokko immoo ani yeroo baay'ee jimaataaf qidaamee yeroon erge birrii yeroo maraa qannasa jimaatarra bu'ee yookiin qidaamerra bu'ee yoo erge hin qannasa birrii 6,700 yoo ergu hin qannasa maaliif akka ta'e garuu hin beeku jechaadha maaliif guyyoota kana lamaan birrii keessan hin erginaan isin jira guyyaa jimaataa guyyaa qidaamee baay'ee rakasa birrii maaliif akka ta'e hin beeku namoonni baay'een tokko immoo karaa gabaa gurraacha hin beeku yoo birritti kennanii yoo inni nama jalaa fudhatee chumaan badee namoonni tokko fudhatanii baduu danda'u namoonni gaggaariin immoo hin jiru jechaadha anamma namoota gaggaarii Dubaay kana keessatti namoota lama ni beekaa jechaadha maaliif namni tokko yeroo madhiyoo kanan baree ijoollee Saudi Arabiyaa jiranii baankii isaarratti erguu fi atattamatti dhaqee fuudhee gashaaf jechaadha nama amanamaa jechuun kan akkanaati yoo birriin dabaleera jedhee yoo qannaseera ta'e immoo amma inni qannase isaa himee kan dhugaadhaan hojjetu guutee jira jechaadha akkasuma immoo kan sobaanis kanaa ol jedhee namni biraa ergu ol kaasee akkati birriitti ergitee seelaa fudhatee badu kan godhus in jira jechaadha waan kanarraas of eeggachuun barbaachisaadha karaa baankii yeroo ergamu birriin Saudi birriin 1,000 kun birriin 900 meeqafaa dhufaa jettanii kana gaafattee jirti jechaadha kana karaa keessaan deebisu asirraan deebisu naa wayya biidootti deebisa jedhee asiin sii qabadhee dhufee jira garuu ani maaliif yeroo maraa sagalee namaa dhaggeeffadhe xiqqoo waan niitookiin kilaasii kiyya hin hojjenneef ni dagadha sagalee namaa jechaadha sababni isaa tokko immoo ramadaanarra sababa bu'eef xiqqoo baay'eesaa biidoo akkasitti hojjechuu naaf hin mijanne kanaaf amma viidiyoo kee illee deebisuu dhufee jira karaa baankii birriin 900 Dubaay birrii 13,000 qofa ta'a jechaadha karaa baankiitiin jechaadha birriin 900 Dubaay birriin 900 Saudi Arabiyaa birrii 13,000 ta'a karaa baankii karaa gabaa gurraacha ammoo yoo ergatte birrii 28,000 birrii 500 dhufaa jechaadha amma garuu nu dabalee jira birriin jechaadha dabalee jira birrii 32 saantiba waan ta'e irra jira jechaadha akka Dubaayitti jechaadha maaliif birriin ol dabalaa deema waanta ta'eef baankiidhaan isa ergatturraa karaa gabaa gurraacha isa ergattu yookiin bilaak maarkeetiidhaan isa ergattutu caala maaliif xaaruun keenya waa arguuf waanta ta'eef waa buusuuf waanta ta'eef achumaan isoo ergattee si wayyan siin jedha nama gaarii yoo argatte.
maaliif kan sii ta'u garuu situ beeka deebii kee argatteetta jedhee yaada. Ammas morma deebiidhaanii namoonni baay'ee yeroo maraa birriin keenya hin tura yeroo erginu guyyaa sadifaa guyyaa afurii kan torbee geessu jira. Warroota akkasirraa illee of eeggadha. Ani garuu amma biyya ormaa kana keessa Dubaayii keessa turetti dafee birriin koo dhiyootti kennee burga nama qaqqabsitee darrasanii nama naa erguun hirgadhaa jechaadha. Maaliif namoonni baay'een kan nama namnes ni jiru beektu miti. Arrabaan dhadhaa ta'anii keessi isaanii kan sirriin taane ni jiru. Warroota kanarraa illee of eeggadha. Daldaalota hundaa miti, nama hundaa miti. Namni gaariin hin jira. Namni gaariin karaa nama beekumsaarra yoo dhuftan, karaa nama beektan irraa yoo dhuftanii hin jira jechaadha. Akkasumatti immoo namoota gabaa gurraacha erga yookiin bilaak maarkeetii erga jettanii birrii keessan ittiin laatinaa baay'istanii jechaadha. Maaliif namni tokko birriin har'aa waa baay'eedha. Birriin biyya keenya keessaa akkuma waddade siin jalaa fudhatee baduu danda'a. Waan akkanarraa of eeggadhaan isiniin jedha. Yeroo birrii keessan ergattan namni sun nama akkamiiti? Dafeet ergamoo dafeen ergu. Waan akkasii ilaaluun barbaachisaadha. Birriin immoo karaa gabaa gurraachaa wayyaa jechuudha. Karaan baankii baay'ee tokko gadi bu'aadha. Gadi bu'aadha baay'ee jechuudha. Yoo har'a xiqqoo ol dabalee boru gadi bu'aa deemaa jechuudha. Akkuma karaa bilaak maarkeetii jechuudha. Kanaaf hundumti keessaniyyuu yoo isiniif danda'ame nama gaarii yoo argattan batalaa ijoolleen Saudi Arabiyaa jirtan harka caalu karaa baankiitii kan isiniif ergamu jechaadha. Harki caalu karaa baankii ergattu. Maaliif akka ta'e garuu hin beeku. Ijoollota baay'ee naannoo nama 5 nama 6 ol namni akkas gara Dubaayitti nagaafatanii gara Dubaayitti namni ergachaa jiran hin jiru jechaadha. Nama baay'ee gaarii tokko anis akkasuma hiriyaa koorraa fudhee akkaawuntii sana nama baay'ee gaarii nama baay'ee amanamaa dhugaa. Maaliif namni tokko namni amanamu hin beekama gaaffii gaafatu dafee sii deebisaa. Tokkommoo maallaqni akkuma irra gaheetiin dafee dhaqee sii dabarsaa jechaadha. Namoonni akkanaa achi keessa teessanii karaa ittiin ergattan wallaaltanii jarri yeroo hundumaa baankiidhaan isinii erganii waggaa 2 waggaa 3 waggaa 4 hojjettanii umurii keessan fixxanii isinillee osoo isinii danda'ame karaa bilaak maarkeetii ergattanii waggaa 2 hojjennee karaa baankii yoo ergine lafa bitachuu hin dandeenyu maatii keenya irraa gargaarree nu hafuu hin dandeessu jechaadha. Har'a birri 100 fuunee Itoophiyaa keessatti gabaa yoo baane uumaa hin bitu jechaa jiru jechaadha. Kanaaf yoo isiniif danda'ame xaaruun keessan hin oolle dafquun keessa waan hin oolle yoo isinii danda'ame karaa nama gaariitiin karaa bilaak maarkeetii ergachuu yaalii godhaan isiniin jechuu barbaada. Inni biraa immoo guyyaa tokko hin dabalaa guyyaa tokko hin qannasa kanatti qabamuu hin qabnu. Waanuma waaqayyo nu nagadanna malee gaafa gadi bu'es gaafa ol deebi'es dhimma keenya miti. Maaliif yoo jettanii birriin fixeensa ganamaati. Hin dhumas hin dhufas. Maaliif yoo har'aa amma ganama yeroo kaan fixeensi baay'ee jira marga irratti qabatee jechaadha. Yeroo takka turu yeroo xiqqoo aduun bahee irraa harca'ee bada. Ammanuma birriinis jechaadha. Kanaaf hundumti keessan akka yaada kiyyaatti hin dhaggeeffatu jedhee yaada yoo dhaggeeffachuu baattan illee sheerii isiniif godha. Kanaaf sirriitti dhaggeeffadhaa nama isinii ta'uu laalladhaati karaa gabaa gurraacha argachuu yaala. Ati waggaa 10 bira teessaa karaa baankii ergadhu naan jette maali? Waggaa 10 miti waggaa 2 yoo karaa gabaa gurraacha argattee dhiiraan laattu taatee jennaan birriin kee bakka gaarii sii qabuu danda'a. Waan gaarii argachuu dandeessa. Karaan taanetti hin balleessitu taanaan hin kaawwatta taanaan maatii gaashaa qabda taanaan wanti birriin hin guduunfamneef hin jiru. Birriin biyya kanaan barakatu hin barakatu garuu abbaan kaawwannaan inuma barakata abbaan qabannaan inuma barakata. Kanaaf birrii keessan seeraan qabadhaa. Yeroo karaa gabaa gurraachaa argattanis nama akkamiitiin ergadha jedhaa yaada. Hundumtuu karaa gabaa gurraachaa birriin erga jedhee waan didichuu waan baay'ee waan jiruuf waan akkanaarraallee of ilaallachaa namatti ergattan duuba isaa fuuldura isaa ilaala. Namni kun nama akkamiiti jedhaati ittiin ergadhaa isiniin jechuu barbaada. Gaaffii keessaniif deebiseen jira natti fakkaata. Wanta dogoggore yoo jiraate yeroo hundumaa jimaataaf qidaamee erguu dhiisee gabaafa biraa yoo ergadhe wanti jedhamu jimaataaf qidaamee yeroo erge aniyyuu ni qannasa. Maaliif akka ta'e hin beeku garuu guyyaan sun wanta xiqqoo baankiin cufamuuf haa ta'u ta'ee carraa makiyyatu qannasiisa ta'e hin beeku malee yeroo tokkoon gaafa inni ariifannati birrii qabu qidaameef jimaata fa'aa erge ni qannasa. Waan akkanaa kanarraas ilaallachaa ergachuu ni dandeessu. Dursa nama birriitti ergamtan sana gaafattanii birriin dabalee jira moo qannasee jira waan jedhu ilaala. Isiniin jedha hundumti keessan like share subscribe godhaa. Yoo dogoggorri jiraate immoo koomentii jalatti naa barreessaa isiniin jechuu barbaada. Amma viidiyoo biraa walitti deemnu nagaan turaa.